meeshaa dhiiraa qabda. Saninjan. Horma dajjal jechuun harta kaanis dhalaa harta kaanis. Narrabsin. Maal jechuun sammuudhaan. Isiin Maal? ni deemta. Dhiiraa mana jiru fa'a. Haa dhufanii maali mana nyaannama afata kan nyaannama maali gamman naarfirra dhufnee qamaana firra bashannannee irraan sana guyyaa. Dhiiraa argamuu danda'uuti. Mana yoo dhufti. Dhalaa babbareedduu akka ta'eeti. Agarteemi. Sanfaan haa dhuftuu malee dhiiraan mana kootu yaadu. Dhiirti maal mana keenyaa godha? Of turansi qaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Arraa maaliin dhufte arraa akkuma agartanii kuno mana dachaasin jira. Arraa haajuma takkaafiin dhufe akkuma dhufetti inni dubbisa jee as goree maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Inni miskiina akkuma beekamutti wayii nuubii tokkote. Gaduma bee. Akkasitti yaadni hunnaa dhufe arraan tana waan inni jiru arraas tabiraatiin hin dhufe akkuma waliin naa dhaabbattetti hin jira abdiin qaba akka isin na jaalattanis akka isin na jajjabeessitanis kabajaanin isin gaafadhaa baganaa jiraattan Oromootiyyaa arra maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Arra maaliin jaanni beekta? Hin yaadamu beekta. Ittillee yaadu. Maaliif jennaan ani yuutuuberaa miti nan shakku sammaas akka biraan kana kan mataa na dhukkubsitee jedhuu miti inni garuu waan takkaan dhufe maal jechuun keessan hin oolamu dhiironaaf milkaawa Allah walamni laadha yoon taanes ni naqa ajaleessaati arra manarraa naa gabbee dhufeetumaan koostar jee manarraa deemuu qabda wala faamiinis hin dhufu wala atis nu wajjin hin teessu deemi arra kophaa nafees isa kaayisummaa bakka biraati dhufu jira sila dhiira mudala jee dagaafachuun isaa hin oolamu beekte haasoo hananga jalarraa kaasee laa gubbasi adda baafatu inuman ta'u hin hirta'u niin beekaasaniifu bareetiin jira mala isaatis yeroo dheeraa wajjin eegallee jira walumaan laalla daawwattoota keenyaan wajjin turtee gaarii qabaadha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya waan inni jiru walumaan laala akka inni hin beekamne akka inni shakkinetti kaameeraa laal duulaa baggamu gubbaa kaa'ee huccuurra kaa'ee jira turtii gaarii na gubbaa jiran leela mee waan inni jiru walumaan laala gabbee inni hin deebine ni laala ammaan tana na wajjin turtii gaarii qabaadha. Jiraan saa'uusa. Warra sitti deebi'ee waan inni naan jiru walumaan laala. Allah waalam. Ashun? Ash? Akkam? Nigaa? Hai. Eesaayi dhuftee immoo osoo isin eegin dhufte qarrafoo? Guyyee ta'u namatti immoo deefneemi. Arraas maal hubitteef dirarta haa? Galatoomee jee. Laa. Arra Usmaan yaadiin dhufte haa? Atattama dhufte. Akkumaan ganda kana dhufetti hin geelee xiyya takka bira sittiin goree si laala jee dhufe. Nagomaati? Nagge. Duuboo? Hatteemee? Nagaa fayyaa? Fayyuma. Anis bara mummaanta naa himna dawwaleeti hoottu naa jechu jiran. Arraa kumattee? Siif dhufaa silaansee sii hojii waraqaa silaansee. Nama biraas dhufeetumaan akkasitti firraan xiqqa shaafuura fudhadha jee. Hooggantoolaa keenya kana nama beektaa? Way geelonna hayyamee qaantamee siraame? Walla? Walla. Hayi dhiira bira dhufte godhatee bira dhufte. Ati sammaa adda baafatte geelotaaf saayiba addaan beeka. Namni maanta naa wayii beekamaa? Dakkee sana baay'ee mute. Sana baay'ee mute akkama hojiin jiruuf jireenyaati. Bareeddii battiree. Numa irraa mammaan gamta kasaa egaa wal nagaree dhi'uma toraa bir. Laa torbaanuma takka kaa namni gool bare bar. Guyyuma lamatti fagoo nama fakkaata. Garuu too. Asha. Faamii isa dhiitte dhufte? Faamii moo? Dalagaa. Akkam hooma keetti as geesse ani miilma na rabte qarra. Dakkee taa'u maaf hin dhufe? Nagomaa miti. Nigee. Taa'uuf hin dhufeetu namni namatti dawwalee dhufa. Namni biraas dhufee akkasitti asis goree asitti nama sanii na bira koottaa jeeni biraa dhufe. Eenyu faaga? Eenyu faaga? Kaayisummaa. Kaayisummaan tanoo? Kaayisummaa nama jiru bira dhufa deeme. Kaayisummaa na bira fiddaatu kaayisummaan hin beekne. Ammaa rakkoo gabaadee na sin barsiisa. Waliin isin barsiisa?
Tadalaa moo tadhiiraa? Tadeera. An keessumaa dhiiraatti hojii baruu fa'aa. Dhaluma feetaati. Dhalumaa fa'aa. Waa khayra inshallah. Daddale fa'a. Amma akkasii. Dhalaa malee dhaluun fadhuu qaba. Maashaallah. Yoo dhalaadhaa. Ayyee maashaallah sanis nee fida amma akkam jettee dhiifama wajjin. Amma go'an wayii sii mana dhagaye. Dhiiraa argamuu danda'uuti. Manni kiyya yoo dhufti. Dhalaa babbareedduu akka ta'eeti. Agarteemi. Sanfaan haa dhuftuu malee dhiiraan mana kootu yaadu. Dhiirti maal mana kiyyaa kootan? Kenna dhaqa. Dhiira baadhatee firraa ari'e manni kiyya. Dhiira haajaan qabu. Dhalaa wala dhalaan isin jirta. Yoo siidha- Saahibaaf dhiiraan qaba. Dhalaa wajjin waliin ta'u. Maaliif? Asuma. Dhalaan nama bareedu. Hooqa hejjee kanatti hinaaf. Tana dhumati. Abba akka seete. Firraa si eegan. Ni deemta. Hayi. Yeroo laa xiqqoo. Wayii nama dhuftee isiin Maal? ni deemta. Dhiiraa mana kiyya dhufa. Haa dhufani maali mana nyaannama afata kan nyaannama maali gamma nunaar firra dhufnee qamaana firra bashannannee irraan sana guyyaa akkasitti bunaas du'abee fi dhuyinaa xixiqqasha ta'ee firraatis qilleensa fudhattee wakii dho'ittee dhufe. Dhiira akka tiyyaan mana kana fiddee gurbaan inni itti siqu qabu barfaamiidha. Hayi maal isa faamiin gurraachaan nagaa ta'e bar ni jireenyinnis jiru mooyaa. Saniif akkam jetta? Silaas dhalaan babbareeduun akka ta'eeti kun. Maaliif Dhiira sharafaat deemti bara. No. Inumaatu Laakkas ijee maqaan irraan kaadhaan ammas makiyyaa fi nama sharafa qabeettiidha. akkasii miti. Miskiina, Akkasii obboleetti. muktarama, obboleessa kayyi. Amma na kiyya. Amma manuma isaa kanan na gaddeesi yeroo waa xiqqashaaf deemi tanoonta siyaasessiisee na arrabsa jirta. Naan taa'e. Siifta akkam dachas. Siifta. Dhiira mana kiyya fiddee inumaatu kan inni ani isin keessa hin jirre. Haa maal? Mana kiyya dhiira qamaas ta'a. Adi waan rakkoo qaba. Haa inni nama. Wayi akkanaa dhiiraa wajjin dhufa. Dhiiraan na booda dhufa. Mana kanarraa naa bayi. Maalitu? Maal jechuun? Afaan Oromooti. Afaan Oromoo. Afaan akkana si jaa. Harargee Mana keessan keessa keessa kan bakka biraa kan galchisuun akka fagoon dhayitu deelti. Kan qaanfanne mana naa gadhiisee taasifamu sii dhalaadhaa. Maal rakkoo qaba? Ati amma karaa dheeraa sammaa deemta adeemaa jirta. Seetaanan xiqqasha narraa gabbee ol deebi xiqqasha taa'e xiqqasha nuti wajji waan haasofnu qabna wajji haasofnu walii gallee. Dhiiraa fi dhalaa mana tokko keessa walitti hin dhiisani. Maalta ani fiifoo har tokkoonis akka nama dhiiraa saniin caala. Har tokkoonis dhala. Meeshaa dhiiraa qabda. Saniin jennu. Horma dajjaal jechuun har takkaanis dhalaa har takkaanis dhiiraa. Narrabsiin. Maal jechuun sammuudhaan. sammuuni. Abbaa feetee wajjin fidii kudhanas kaa'e jidduu sana diidan jidduun hin bula maaliif jennaan wanni hundi amantiin deemuudha. Sanna dhageessa. Duruu yaada ati keessa galta kanaan si dura nama shaaxiraayaa nama ati yoo taate yoo narra guddaa taate si booda dhufullee nama waan dafaamu. Ani tun nama baratee deemuun dagatee. San dhugaadhaa wanni teettu namni takkallee wanni dirqamaa fi tolaan ta'u hin jiru. Akkas san ta'uu beekate fiifu sirraan dhiyaattu. Ati immoo qaanfadhu. Qaanii maaltu? Mana irraa naa bayi naa gettaa namatu. Sanumaa Dhiiraan na bira dhufa mana irraa naa bayi. Sanumaa siyaasa. Eena aarsiti. Ni fudhata. Har takkaan obboleessa keenyaan jettaa jiran. Obboleessa kayya. Mana obboleessaa dhiiraa hammatanii. Obboleessa kayya yaa akeena dhaggeeffadhu. Deembu nurraa. Tamam. Obboleettii fi takka waan jaaniin xiqqashoo akkana jette. Nalla hin dandeessu. Obbolummaa akkanaa deemu koo haadhuu deemi. Obbolummaa dhiira mana kiyya Nadinaan fiddee. nuka kaayadhaan obboleeyyan shaniin qabaa bar shanan sana sitti fideen kammaa tala didde. Dhagaye. Dhiira mana kiyya fiddee inumaa hojii qamaadha. Afaan akkamii afaan akka guuttattee kennan naan jedhu. Osuma irratti hin dawwalaa. Hello. Dhiyaattanii. Boo dhugaa jiruttiin. Dhiyaatanii. Obboleessa kiyya manarraa deemuuf deema. Ni dhuftaa biyya. Laala dhugaa jiruttiin namatti. Ani dhiira mana kana fiduu deemu. Bishaanii fi waan akka kasalaa jennu bitaa hotta. Bunni ni jira jaayisa. Ayyee. Sirrumatti hin gaggeessaami. Haa bada boo Usmaan adda gootee godhataa isa. Maal rakkoo qaba eessa geessan amma namaan dhufu jira qaanyeedhaati. Yoo deemtu. Asha osoo dhuftuuti har'a waan hin taane na dhufti.
Maali siddu fuukiyyaa kanaatu badiite. Niina. Maali mana bakka geessun dabase. Maa bakka biraa geessin. Shuggaan qabaabar. Maa bakka biraa. Shuggaa keenan geessin. Anis kanumaan naaman. Fira xiyyaa bar. Haay. Hoo deemu qabadhu. Maali bakka dhaquu dabase. Hayi darsa deddeebitu. Akkama mana xiyyaa feet. Namni akkama wajjin jiraatu. Yaa keetas gabbaay. Munaarsin gisee biraatu guutaanu. Hello isa jirtan. Haataa. Jechuun turre. Isin dhalaan baanaar. Dhiirammaas yuutuubaroonni yoo dhufe humaa rakkoo miti. Ani yuutuuber ta'e dilaan jijjiirraa dhageessan hoo kan maqaan Dura banadhuu dalaga baasan. banachuuf qophiidha. Yoom dalagitu? Sanatti nan gaafattu meeqaan jaayisa godhadheeratu sanitti dhiise amma walitti deebina. Saniif amma siiftee muuntaa. Naan taa'e. Dhufu jiran kakkamu. Wallaa ijoollee namaa ulee nuuf fitinan. Ijoollee namaa walla kaaraata nyaadhaa surraan bararee. Kam? Waa'ee nantee beektaa jiru? Sindiisan. Waa'ee nantee beektaa jiru? Isaan sana waan isaan ta'an beektaati. Akkam? Haana sirra si taala. Dhalaan gaa kanuma ilaalteeti nama kana. Hooyi. Dhalaan irra guddaan bar amma dhalaan akka takka keetu ni beektaa? Teraan kabajamtoota furdiftoota. Lambaas ni maal jettaa sanuma? Simbaasee. Mana kana dhuftee akkamitti mana kana Inuma iyyaadu beeytee na gootee haashaa waan akkana iyyaaddu jaa kun nama mana fidette jeeti na aarsee wallollee ka'ee deemee piraankeedha jeeni piraankiin kun simbaasatti beetiin jira bar amma addabsaa kabajamtoota dhiifama gaafadhu.